Mootummaan naannoo keenya karoora imala badhaadhinaa baasuudhaan fayyadamummaa uummata keenyaa mirkaneessuudhaaf karoora yeroo dheeraa yeroo jiddu galeessaa fi yeroo gabaabaa baasee sochii hirmaannaa uummataatiin caasaa keenya sadarkaan jiru hirmaachisuudhaan taasisaa tureera. Egaa misooma baadiyyaa keessatti kallattii mootummaan keenya hordofu gurguddaa sirna ijaaruu barnootaaf teeknooloojiidhaan hawaasa ga'oomsuu akkasuma immoo diinagdee cimaadhaan uummata keenya qonnaan bulaa keenya ga'oomsuu kaayyoo guddaa godhateetti kan inni deemu keessattuu diinagdeedhaan uummata keenya ga'oomsuu keessatti qonnaan bulaa ga'oomsuu keessatti misoomni baadiyyaa iddoo olaanaa qaba. Kaayyoowwan utubaa gurguddaa wabii midhaaniitiin of danda'u yookaan wabii nyaataa mirkaneessuu alargee dabaluu waan alaa galu immoo oomisha biyya keessaatiin bakka buusu akkasumas carraa hojii bal'aa uumuun kaayyoo guddaa godhatee akka misooma baadiyyaatti sochii guddaa keessa kan inni jiramu. Egaa misoomni baadiyyaa yookaan misoomni qonnaa jennu GDP biyya keenyaa keessatti dhibbentaa 33 hanga 37 naguuga jedhameeti kan laalamu. Akkasumas immoo ekspoortiidhaan dhibbentaan 80 oomisha qonnaarraa kan argamu. Akkasuma galteen industirii kan ta'an oomishni akka galteetti industiriin fayyadamu dhibbentaa 70 ta'a jedhamee tilmaamamaa jechuudha. Kanaaf gahee kana keessattuu qabaate akka misooma baadiyyaatti keessattuu mootummaan jijjiirama mootummaan naannoo keenyaa misooma baadiyyaa keessatti keessattuu misooma qonnaa wajjiniin hudhaaleen qonni keenya akka hin ceene taasisan hudhaaleen jajjaboon misooma baadiyyaa keessa jiran maalinni kan jedhu qorattootaa fi qorannoodhaaf iddoo guddaa kennuudhaan qorannaan babal'aan gaggeeffamaa tureera. Kanaanis teeknooloojii haaraan uummata keenya fayyadamaa taasisan bahaa turaniiru jechuudha. Karanumaan egaa kara teeknooloojii maddisiisuu kanatti yeroo gallu bifa inisheetiiviitiin bocamanii kan hojiirra oolaa jiranii inisheetiiviiwwan qonnaa jennee tokko kan laallu misooma midhaanii, misooma beeladaa, misooma bunaa fi muduraa mi'eessituu akkasuma qabeenya uumamaa akkasuma immoo hojii hunda kan walitti hammatu kan akka makaanaayizeeshinii fi investimantiitti qonnaan bulaa ceesisuu faayinaansii yookaan immoo qusannaa cimsuun iddoo guddaa qaba jechuudha. Kana jennee inisheetiivoota kaataagoriiwwan 5 amma kaasee kanaan hojii babal'aadha kan hojjetamaa ture. Ji'oota 9 dabarsine kana keessatti makaanaayizeeshinii qonnaa karaa tiraaktara 1,019 qonnaan bulaan keenya bitatee akka itti fayyadamu taasifamee jira. Akkasuma qonna arfaasaa keessatti hektaara miliyoona 1 qotuudhaaf karoorfame haaluma karooraatiin qotamee jira. Inisheetiivii misooma bonaa keessatti kan qamadii fudhannee ta'uu laallee hektaara miliyoona 3.4 qotuudhaaf karoorfame. Kanarraas qotuudhaan oomishni karaa parsantii 62 kuntaalli miliyoona 62.2 parsantii 38 oomishni walitti qabamaa jira. Kanaaf immoo yeroo nu hafe keessatti kan walitti qabamu ta'a jechuudha. Akkasuma oomishaa fi oomishtummaa dabaluudhaaf keessattuu galtee qonnaa bara kana xaa'oon keessattuu waraana Iraanii fi Israa'eel Ameerikaa jidduutti gaggeeffamu kanaan dhiibbaa guddaan otoo irra hin gahin hammana bulee wajjiniin xaa'oon kumtaalli miliyoona 7 ol yeroo ammaa kana mana kuusaa waldaalee hojii gamtaa fi yuuneenotaa gahee qonnaan bulaadhaaf akka qophii ta'eera. Kanaanis raabsisaa jalqabameera. Kuni ciminaan kan itti fufamu ta'a jechuudha.